Walaloo walaleessaa gurra naaliqeessaa jiruu biyya namarraan isiniif odeessaa jiruu biyya namarraan isiniif odeessaa. Obsiyaa garaa koo obsaan jiruu namaa yoon obsuun dandeenye rakkoossi kun namaa obsinee aggeenye jiruu biyya namaa obsinee aggeenye jiruu biyya namaa. Akka dhiyeetti naftu aduun ni bariitii warreen maatii hoo guddifna jee biyyaa bee hundi obsitii jiraadhu jiruu biyya namaati obsitii jiraadhu jiruu biyya namaati. Oromiyaa irraa baane biyya uumamaan badhaatu Oromiyaa irraa baane biyya uumamaan badhaatu siyaa jireenyi biyya namaa waan filatan hin qabdu obsinee jiraannaa hanga irraa humaan jettu obsinee jiraannaa hanga irraa humaan jettu. Lammiin Itoophiyaa warri biyyaa baatan hundi bakka jirtu maraan salaamtaan toosi haa geessuuti obsaa jiraadhaa irraa galta fuulduraa fi obsaatii hojjedhaa irraa galta fuulduratti. Walaloon xiyyaas kunootan akkanaati kan na baruu feetus faree aadamiiti dhaloonni khiyyallee gaara mul'ataati dhaloonni khiyyallee gaara mul'ataati. Walaloo walaleessaa gurra naaliqeessaa jiruu biyya namarraan isiniif odeessaa jiruu biyya namarraan isiniif odeessaa. Obsiyaa garaa koo obsaan jiruu namaa yoon obsuun dandeenye rakkoossi kun namaa obsinee aggeenye jiruu biyya namaa obsinee aggeenye jiruu biyya namaa. Akka dhiyeetti naftu aduun ni bariitii warreen maatii hoo guddifna jee biyyaa bee hundi obsitii jiraadhu jiruu biyya namaati obsitii jiraadhu jiruu biyya namaati. Oromiyaa irraa baane